kutaan lammaffaan itti aanee dhiyaataa hordofaa itti dhiyaadhaa akkasumas Oromiyaa digital media yookaan ODM subscribe godhuu hin dagatinaa share godhaa yaada kana waliin gaa isiniin jenna fadhaa. Kanaaf mee kana haganuma jedhee bira yoo darbe diigamuun jara kana yookaan diigamuun paartii ODP sana fi gara badhaadhinaa jijjiiramuunii fi tiim lammaa kana diiganii lammaffaa tiima isaa guutumaan guututti miseensummaa kana keessaa baasuun Abiyyiin Dr. Abiyyiin bulchiinsa isaa kana ni fayyadamoo hin fayyadu. Ummanni Oromoo yeroo inni lammaa akkanatti gadi baasee ari'u callisee ilaalamoo akkam jettee yaaddame? Gaaffii bareeda. Kuni tokkoffaa dura Abiyyiin mistake hedduu dalagaa dhufe jalqabumarraa kaasee. Biyyi suni reformii akka taatu ceehumsa karaa dimokiraasiitti akka taatutti kan addunyaanis isa hubataa turte kan uummanni Itoophiyaallee isa hubataa turte. Yoo yaadatte ga'een inni tama aangoo fudhate wanni inni dubbataa ture waan guddaa ture yeroo keessumattuu Prime Minister duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin wal jijjiiranii waan baay'eetu dubbatame waan baay'ee promise gale waan baay'ee erga gaafasiiti wanni inni hammam hagammatti dalagaa jiru faallaa waan dubbatee san guutumaa guututti waan nama ajaa'ibu san qofa odoo hin taane waan inni afaan isaatti dubbate qofa odoo hin taane akka addunyaatti dhageettii argate Nobel Peace Prize argate sila waan namni Nobel laureate tokko hojjetu hin malle yeroo inni hojjetu tu argama. Fakkeenyaaf wanni inni dubbate keessaa nuti mootummaan du'a mootummaa shororkeessaadhaati jedhee maqaa mootummaa duraatiin uummata Itoophiyaa dhiifama gaafataa ture Oromoollee waliin dabalatee jechuudha. Hayyaa jennu exactly sanuma yoo hojjetu as deebi'ee Gujitti Wallaggatti walakkaa Oromiyaatitti yeroo inni nama fixaa ture erga nagaa inni Eertiraa wajjin nagaa buuse jedhee beekamtii addunyaa argate sanii booda jechuudha. Achirratti strategic mistake dalage. Maqaa uf balleesse. Tokko san. Lama nama ajjeesuun sodaattuudha. Namni nama ajjeesu sodaattuudha yaada jiru fakaasaa ture. Nama ajjeesaa ture. Amaara keessatti hangafoota Amaaraa hin dhabamsiisan. Namicha kana ammoo Simmanyoon dhabamsiisan. Namoota biraa keessa akka isaaniillee dhabamsiisaa turan. Hedduu isaanii jechuudha. Uummata keessaa nama ajjeesaa turan. Kun faallaa waan silaa inni waadaa uummataa galee waadaa fudhatee saniiti jechuudha. Isaan qofatti hin dhaabbanne. Miidiyaa cufanii intarneetii cufanii biyya bulchuun hin danda'amu afaan ofiitiin jedhaa ture. Miidiyaa cufe. Intarneetii cufaa ture. Yoo laalte OMN cufamee jira amma biyya keessa. Kun misteekii dalagaa deemee jira. Misteekii qofa miti. Maraachuudha kun. Kun political calculationiin akkanaa kuni strategic waan jedhamu odoo hin taane more blunderiidha kun. Kun waan silaa ta'amuu hin qabne waan namni siyaasa hojjetu tokko hojjetu hin qabne. Akka waan siyaasa uummataan ala hojjetuutitti. Siyaasni
ummataan alaami. Ummanni siyaasaan alaami. Wanni waan wal qabatee deemu jechuudha. Garuu wanni Abiyyi dalage waan akka dhuunfaa isaatiitti godhu akka waan dhuunfaa isaatii waan hunda hojjetaa jiruuti haalli inni itti deeme jechuudha. Ajjechaa hin argita. Ajjechaa raawwatamu. Hacaaluu irratti ajjechaa sun raawwatame akka ammatti eenyu akka ajjeese gabbaasuu hin dandeenye. Maqaa olaantummaa seeraa jedhuun nama meeqa lubbuun dhabe. Nama meeqatu lubbuu dhabaatu. Agaadhaa namni lubbuu dhabaa jira maqaa olaantummaa seeraatiin. Garuu olaantummaa seeraa saniin kabaju mataa isaati. Kun atiinki kanaan dura illee irra haasofnee jira na fakkaata. So wanni hamma lammaa irratti dalagame kun waan ganama eegale. Oromoon akkuma waan adda wanni wayii ta'eetitti ilaalu nurra hin jiru. Jalqabuma namni kun gaafa aangotti dhufe nama he wasn't right person. He was a wrong person from the very beginning. Jalqabuma irraayyuu nama iddoo sanii malu ture. Namni kun outsiderii fakkaata. Haalli inni itti adeemu hundi, wanni inni godhu hundi waan rational mindiin hojjetu miti wanni hojjetu. Kan nama ajaa'iba. Teennee ilaala bara akka nama wannotti yoo ilaallu sila wannummaa namichi kun maal barbaadaa isa jedhu nama gaafachiisa beektee. Ganama yaaddee, galgala yaaddee maaliif akka inni deemu argitu siin galu beektee faallaadha kan inni deemu waan ta'eef. So mistake san jechuudha. Lammaa iddoo sanitti ukkaamsuun mistake guddaa ture. Maal mistake akkamitti ture seeti? Oromoof jalaa yaasee akka jirutti. Hagam salphate gaafa Jawaar irratti ajjechaan yaalamee Harargee dhaqee Harargeetti maa ajjechaan sun maaf ta'e jedhee uummata gaafatu waan inni dubbate ilaala. Sheemii akkasiitu isa qunnamee jechuudha. So sheemiin hagasii uummata keessaa isa qunnamuun maalidha? Badii irra jiraachuu isaati kan agarsiisu. Gaafas uummata irraa seef ka godhe lammaatu. Wannummaan aangoo kennuufii isaa dhiise. Yeroo masaniyyuu isaa akkas taa'ee uummata gidduu taa'ee soba dubbatu namni irraa dhoogge lammaatu. Saniif galata argachuu malee lammaatu. Ajennu hidhee ittiin taa'aa ture. Hidhee ittiin taa'u sanittu haga tokko bu'aa buufatee jira. Maaliif uummanni fi lammaan walii hidhamee jira karaa addaati. Uummanni abdiin jira. Sabni abdiin namni abdiin jira. Uummanni Oromoo yoo Abiyyi gocha isaas hin jaalanne abdii lammaa saniin jiraataa ture. Maaliif lammaan haga gadi bahee waa dubbatutti ittiin murteessinu. Haala inni keessa jiru isa hinnaa jedhaa ture. Jawaar Mohaammed barreessaa ture. Haga dhiyoo kanaa maal jedhaa ture? Lammaan ammallee abdii irraan kun jedhaa ture. Haga gaafa hidhamutti lammaa irraa abdiin kun. Because he know. Maaliif lammaan akka dhaabbatu ijjannoo isaa waan beekuuf lammaa irraa abdiin kutanneef. So uummanni Oromoo lammaa irraa waan abdiin kutanneef isii sanitti fayyadamee Abiyyiin Oromiyaa keessatti haga tokko uummanni dhageeffachuu danda'ee jira. Amma booda maaltu ta'a? Lammaan ree bahee jira. Ayyibaan baatee jirti. Warri qara Oromoon iddoo jiranitti iyyuu akkuma jiranitti iyyuu amma gadi bahan jedhee abdiin eegu sun abdiin sun dhume. Amma booda wanni Abiyyiin eeggatu maal akka ta'u I think waan nama gaafachiisu. Tokko Oromiyaa wajjin walitti naraaramu. Because Oromiyaadhaan lolaa ture. Bara 2018 aangoo fudhateerraa lola Oromiyaatti ture. Oromiyaadhaan lolaa ture. Oromiyaan loluu qofaa miti Oromoodhaan lolaa ture. Aangawoota Oromootiin lolaa ture. Isa lola kana keessaa obbo Lammaaniif akkasumas ammoo fiimni isaa kan Oromiyaa keessaa warra duraati. So lola ifatti labsamaa jechuudha ammaa booda. Eenyutti tarii Oromoon Abiyyi irra lola labsaa. Maaliifi Oromoon kaleessa Abiyyi guutuutti lola labsineetu. Still fooyya'insi hin jiraata. Gaaf tokko dogoggora isaanii kanarraa baranii as deebi'anii karaatti deebi'uu danda'anii kan jedhutu. Abdii irraan kunne Oromoo. Amma hoo maaltu ta'a ka jedhuufi ammaa booda waan ta'u garuu nuti kana jechuun hin ulfaata. Haa taatu adeemsa keessa sadarkaa xiinxallatti yoo laalle
wanni lama ta'uu danda'a. Wanni tokko Abiyyi mistake karaa adda addaa hojjetee wanni duuba deebi'ee Oromoon isaa dhiisu waan jiru fakkaata. Kanaaf tarii haala badii dalagaa ture ammas karaa biraatiin jabeessee itti fufuu danda'a. Kana keessa Jawaar Mohaammed hidhee jira. Akkasumas immoo qabsaa'ota Oromoo hedduu akka Hamzaa Booranaa, Baqalee Garbaa, namoota hedduu adda bilisummaa Oromoo keessaa namoota hedduu akka Shuggut Galataa fa'aa hidhee jira. Kafaa'u keessaa isaan walitti qabee hidhee jira. Warra Amaaraa paartii biraa hidhee jira. Lidatu Ayyaalo hidhee jira. Wanni kun garam deema? Namni kun dunuunfatee waan deemu fakkaata. Tarii lammaafaa illee warra sanatti dabaluu danda'a. Haa taatu bu'aan isaa gaariin ta'u. Biyya saniif bu'aan isaa gaariin ta'u. Inni lammaffaa wanni biraa inni godhuu danda'u jira. Inni lammaffaa wanni godhuu danda'u tarii warra silaa sodaa badiin kun hundi ka dalagamu bara sodaa inni aangoo isaatiif qabu bara. Maaliif jalqabarraa aangoon isaa aangoo qajeelaadha waan hin taaneef aangoo uummata irraa dhufe waan hin taaneef sodaa qaba. Aangoo kana legitimize gochuudhaaf sochii guddaa godhuyyuu haalli ittiin aangoo san legitimize godhuu danda'u hin turre yookiin seerawaa ittiin godhu hin turre. Seera jijjiiruun filannoo dabarsuun haala kanaan haga tokko umurii dheereffachuu danda'ee jira. Garuu ammaa booda haalli sun haga yoomitti isa deemsisa akka jedhullee gaafii guddaadha. Ammoo wanni silaa ta'uu danda'u yoo ufitti ka deebu taate Lammaa Magarsaa fa'aa akkuma isaan jiranitti yaada mirga isaanii ibsachuu qabu kan jedhu akka seera biyyattii saniititti eeyyamee itti dhiisee Lammaan fa'aa uummata isaaniitiif deebi'anii rakkoo hagammaa ture rakkina gara fuulduraa ta'uu deemu irratti uummata isaanii mari'achiisanii kallattii kaa'uu danda'u. Haala san keessatti Abiyyiin tarii safe exit barbaadachuu danda'a jechuudha. Argitee safe exit barbaadachuu danda'a. Tariiti karaa biraatiin Abiyyi Jawaar fa'aa mana hidhaa sunis challenge rakkoo guddaa qaba. Kana gochuufu Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaa kaanii Abiyyi Lammaa qofa fa'aa wajjin Lammaan Oromiyaa keessatti waa hojjetuu danda'a jechuun hin danda'amu. Baay'ee ulfaata. Lammaan nama kaayoo qabu. Sabboonummaa nama qabu. Sabboontota mana hidhaa jira. Oromoon sabboontota isaatiif lolaa jira. Kana odoo argu afaan kamiin bahee Oromoo dubbata ka jedhu gaafii biraati. So kanaafi challenge jiru guddaadha Abiyyiidhaaf. Yookiin sabboontota Oromoo kan hidhamanii fi kan dura ukkaamsee ture akka gadhiise kana gadi dhiisee mirga isaanii mirga silaa akka heera biyyattiitti isaaniif kennamu eeyyamee akkaataa isaan itti uummata isaaniitti dubbachuu danda'aniif karaa banuudha. Kana yoo ta'u baate Lammaallee warra amma maqaa yakkaa jiru kana walitti qabee hidhee Jawaar fa'aa dabalee haala itti fufuu kana itti fufaa jechuudha. Sun ammoo isaaf miidhaa guddaa fida. Itti milkaa'uu waan danda'u fakkaatu. Maaliif uummanni isaa miti mootummaa isa caalu kana kan hiddi isaa reeqisaa jiru kan reefuu gadi dhaabanne kana otoo miti kan waggaa 27 biyya san nyaataa ture kappaasitii hunda qabu iyyuu buqqisuu danda'ee jira. Kanaaf miidhamni kan Abiyyi ta'a jechuudha deemee. Hayyee ulfaadhu akka bareeda akka gaarii kaaftee qabxii itti aanusti darbuu dura mee anis waan tokko jechuu barbaada. Wanti an jechuu barbaadu maali? Obbo Lammaa Magarsaa jechoota babbareedoo uummata Oromoo biratti fudhatama argatanii uummata Oromoo biraatii miti sabaaf sablammoota hunda bira fudhatama argatan dubbataa turee jira. Ammallee maali wanti nu irraa barbaannu waan amma nu tilmaamaa jiru kana Lammaan akkana akkasii waan jedhaa jiru kana dhugamaani yoo kaleellee OPDO keessa ture
yoo kaleellee saba keenya warra miidhaa turan keessa jiraate quuqama saba kiyyaa qaba hin gaabbe bakka inni jedhetti qubatti qabuun hin barbaachisu. Haa ta'u maali waan eenyu tokkotu jira. Yoo tarii akka tuu jette shakkiin keenyas kanuma kiyyas kanuma shakkiini tariiti Jawaar waa balleesseeti miti ka hidhame waanuma dimokiraasiin biyya sana keessatti karaa seera qabeessaan dhufuu qaba jedhee mormeef angoo narraa fudhata jedhee nama caalu jedhee hidheera malee badii qabaateeti miti. Akkasuma lammaanis badii qabaateeti miti. Anni saba Oromootiif morma jedhee waan isaa fudhatu didee qofaa fi tarii jara sadiinuu hidhinna waan jedhutu jira. Yaada akkasiitu jira. Yoo hidhamuu baatanii yoo carraa argatanii jedhani ummanni kunniin jarree sadiin kunniin isaanis dabalatee ka biroollee bayanii ummata isaaniititti waan ta'amaa ture osoo karaan ittiin dubbatan jiraate oduu waan sana godhanii jenna. Immoo akka dhaamsaatitti illee maali astoora miidiyaa kanarratti waa hedduu argaa jirra. Tokkoffaa Abiyyi yeroo ummata Oromoo irratti lola addaa banuu barbaadu ummata duree wayii ummataa kenna jechuudha. Tokkoffaa miidiyaa isaaniitiin jara kanniin akka paartii isaanii keessaa waan shakkaniif baasanii viidiyoo gabaabduu hojjetanii maxxansanii jechuudha. Ummanni keenya yeroo ammaa kana maal godhaa jira? Fookasiin isaa isa irratti illee ummanni wal qoodutti deemaa jira jechuudha. Argitee? Kuni paartii lammaa deeggaraa kuni maal jedhaa kalee lammaan akkana lammaan nama akkanaati waan jedhutti yeroo balleessutti jira. Yeroo kanatti immoo Jawaarfaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhatti miidhamaa jiru jechuudha. Fookasii keenya maal godhuu qabnaa? Lammaan faa yoo quuqama dhugaa qaban sana akka nu jennu kana quuqama sabaa qabaatani haga isaan waa tokko qabatanii as nu bayanii fi aga waa isaan nu jedhaniif haa eenyu. Garuu wal mormii yookaan dirree kubbaa nuti taphannu amma nuuf uumuu jalqabee jira warroonni kun amma baay'ee. Akkuma yaadattu viidiyoo bara meeqa bara 2010 meeqa waggaa lama dura Shimallis Abdiisaa dubbate kalee gabbaasanii ittiin qeerroo OPDO ijaaree maal jedhee dirree haganaa nuu banaa jiranii. Namni keenya abshaalaan jiru qaroomaa hin jirru. Wantoota akkanaa kana yoo dafanii mootummatu gadi baasaa jira kanniin jechuudha. Maali? Kunniin waan dirree yookaan waa isaan jala dhokatanii waan biraa ittiin balleessan jechuudha. Saba keenyaa kun galee tapha isaanii kana dirree isaanii keessatti taphachuu oduu dhiifnee dirree makeenya keessatti oduu taphannee yaada jedhu qabaa. Ani kana yoo jedhu lammaa deeggaraa akkas jedhaa maal jedha jechuu kiyyaa miti. Lammaa jibba jechuu kiyyaallee miti. Lammaan waan quuqama saba isaa qabu bahee haa dubbatu. Nu immoo akka sabaatitti akka saba Oromootitti dirree biltsiginnaan nu qopheessite irratti kubbaa asii achi walitti dhiituu dhiifnee kallattiin gara diina keenyaa irratti haa fuulleffannuun dhaamsa kiyyaa. Kana kanumaan bira darbee qabxii itti aanu ka guyyaa addaa irratti mari'adha jedhee si waliin mari'achuuf qabadhe keessaa tokko immoo akkuma beekamu Itiyoophiyaan biyya sabaaf sablammootaati jennaa. Akkasumas nu immoo warra federaalizimiin haa dagaagu jennu. Federaalizimiin biyya sana keessatti federaalizimiin ni jira. Federaalizimiin dhugaa ka sobaa sana oduun taane ka dhugaa ka hundi keenyaa keessatti mudhannu ka hundi keenyaa keessatti argamnu uumamuu jennee mormutti jira jechuudha. Warroota
federaalizimiin dhugaa haa dhufuu jedhu keessaa nu tokko jechuudha. Isa kanaaf immoo ummata kibbaa keessaa yoo akka seenaatti illee kaasnee jenne ummata Oromootti aanee inumaayyuu warroota baay'ee miidhaman keessaa ummata Walaayitaati jechuudha. Ummanni Walaayitaa ummata kibbaa keessaa ummata bara Minilikis, bara Dargis, baroota mootummaa kamiyyuu saba Oromootti aanee ummata cunqurfamaa, gurguramaa, tumamaa, ajjeefamaa turan keessaa isaan tokko jechuudha. Akkuma beekamu sabni Sidaamaa, ummanni Sidaamaa refereendamii isaa argatee naannoo isaa ofii murteeffatee jira. Sabni Walaayitaas akkasuma mirga naannoo ta'uu gaafatee deebii eeggataa bakka jirutti guyyaa kaleessa walgayii bulchitoota naannochaa akkasumas abbootii naannoo yookaan jaarsolee biyyaa akkasumas mormitoota paartiilee naannoo Walaayitaa keessa jiranii fi dargaggoo naannoo sanaa waliin walgayii keessutu jiranii mootummaan dhukaasatti banee hunduma isaanii qabee hidhee jira, namoota ajjeesee jira, akkasumas namoonni hedduus rasaasaan miidhamanii jiran. Inni kuni maali gaafii ummataa tokko, gaafii saba tokko, gaafii saba badhaa tokko hidhuun yookaan itti dhukaasanii ajjeesuun yookaan mirga isaa sana callisaniituma isaan naannoo sana baqachiisuun waan mootummaan irra aanuu danda'u ni jira. Mootummaan akkasitti yoo deeme maaltu isa eeggata jetta? Gaafii bareeda, gaafii hedduu gaariidha. Gaafii kana waa hedduu laaluutu baay'ee barbaachisa. Bar wanni Itoophiyaa san keessa deemaa jiru madda tokko irraa madda. Badiin cufti maddi isaa tokko. Waan si ajaa'ibu akkuma sani fedhiin ummata Itoophiyaa illee tokko. Ummanni biyya sanii waggaa dheeraadhaaf ummata dhiitamaa, zarafamaa yookiin immoo saamamaa, hidhamaa, ajjeefamaa humnaan as ga'e. Humnaan. Ummata Walaayitaa jetta, Oromoo jetta, saba kamii Sidaama jetta. Ufii gadi bahee nama isaa ta'u filatee hin beeku. Ilmaan ufiitiin bulee hin beeku. Kan bulchu alagaa. Kan ajaju alagaa. Kan inni qote kan nyaatu alagaa. So ummanni hin hifate amma baadhatee dadhabe. Bara kana keessa namni baasuun dhaba. Mee akkasumatti bullaa ka jedhu hin hafe. Dhabamaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e warri kanaan dura haala kanaan dura barameen ummata ukkaamsee lakki kan nuti jennutti ta'a akka nu jennetti bultaa warri jechuu barate madda rakkoo ta'ee as deemutti jira jechuudha biyya san keessatti. Look, fedhii lama jechuudha. Waa'ee sabaaf sablammii yoo kaafnu biyya san keessatti rakkoo lama takka jira. Rakkoon lamaan suni tokko akkamitti Itoophiyaa san ijaarraa isi jedhu. Warri aadaa kaleessa sanitti deebi'uu barbaadu Itoophiyaan akka kaleessaatitti ijaaramuu qabdi. Akkuma kalee turte sanitti. Akkasumatti taa'uu qabdi. Jijjiiramuu qabdu. Warri nafxanyaa akkas jedha. Abiyyis akkas jedha. Walumaa galatti mootummaan ammaa kan abiyyiidhaan hoogganamu warra Itoophiyaa kaleessaa san eebjuu kaleessaa san warra qabu jechuudha. Ummata kana humnaan cafallaqanii
humnaan jiraachisuu warra barbaadu. Humnaan cafallaquu san keessatti isa cafallaquu kanaan kan mormu ammoo lakki Itoophiyaan akka kaleessaa sun nuun taatu amma booda baannee hin dandeenyu. Ufii keenyaa bulchuu danda'uu qabna. Nama nuu ta'u ilmaan keenya filannee ilmaan keenyaan buluu qabna. Dachee teenyarratti nyaachuu qabna, jiraatuu qabna, ari'amuu hin qabnu, namni biraan nu saamuu hin qabu. Kan jedhu wanni deemaa jiru jechuudha. Rakkoo lamaan tana jechuudha. Rakkoo lamaan tana araarsuudhaa fi wareegamni kana hin jedhamne kafalamaa jira. Kaleessas kafalamaa ture, ammas kafalamaa jira. Gara fuulduratti uummanni kafaluudhaaf qophii fakkaata. Oromoon 2014 no maaster pilaaniin keessan lakki nu kan buqqisu malee kan ijaaruu miti jedhanii didan. Dinne jedhan. Wareegama guddaatu itti kafalame. Lubbuu namoota meeqaatu itti dhumate. Haa ta'u injifannoodhaan xumurame. Warri Sidaamaa wareegama guddaa kafale. Mirga naannoo masan naannoo teenna jedhaa ta Sidaamaatiin nuun jedhaa jechuuf. Bar waan biraati miti bar. Istil ka bulchuu barre barra bilchiginnaati. Mootummaa ofiin filanne baran mallee. Garuu naannoon sun naannoon tuni naannoo Sidaamaati. Qe'een tun teenna jedhaa nu murteessaadha gaafiin gaafatan. It's a very simple one. Isin tunuyyuu lubbuu hedduu kafaltii hedduu isaan irraa fudhattee jechuudha. Waa hedduutti kafalan. So kuni wanni Oromoodhas ta'e warri Walaayittaa jettaa warri Sidaamaa sabaaf sablammoota biyya kasan keessa jiru hedduu isaanii even ummatuma kaleessa nu bulchaa turellee warra akka Tigraay. Fedhiin isaanii lakki Itoophiyaan kaleessa sun hin taatu nullee dogoggorree jirra. Warra argitee federaalizimiin nu uumne iyyuu warra sirrii miti. Federaalizimiin sirrii jiraatuu malee warra jedhee badii isaa iyyuu fudhataa jiru karaa tokkoon warra akkasiiti. Oromoon kana keessatti adda durummaadhaan saboota kanaaf gahee guddaa gumaacha. Maaliidhaan akkamitti akka diinamo'an akkamitti akka fedhii uummata isaanii galmangaan hojiidhaan gadi baasee agarsiise. Kana keessatti qabsaa'onni Oromoodhaa gahee guddaa taphatan. Jawaar Mohaammed fa'aa, Isqeel Gabbisaa fa'aa waa hedduu hojjetan. Waa hedduu hojjetan. Miidiyaan Oromoo waa hedduu hojjetan. Warra Sidaamaa sadarkaa amma gaansaniin ga'u irratti gahee guddaa taphatamee jira. Kun daantaa Sidaamaa qofa odoo hin taane daantaa Oromootillee. Sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiran hiraarfamuun cunqurfamuun hafuu qabaa. Namni qeesaa irratti kabajamee jiraatuu qabaa. Waan qabuun kabajamee jiraatuu qaba kan jedhu fedhii sabaaf sablammii biyya san keessaati fedhii Oromootillee. Warra kanaan mormutu rakkoo uumaa jira jechuudha. Walaayittaa keessatti illee gaafiin isaanii gaafiidhuma kana jechuudha. Gaafii mee hin jiraanna, mee ofiin of bulchina, mee qe'ee keenya irratti kabajamnee jiraachuu feena. Gaafii jedhu jechuudha. Gaafii kana ukkaamsuudhaan warra deemutu rakkoo uuma jechuudha. Kanaaf ajjechaa anyway kanaan dura ajjeesaa turanii warri nafxanyaa kanaan dura gurguraa ture. Ashkara godhataa turanii seenaan baay'ee seenaa hamaadha. Seenaan naannoo sanitti seenaa gaariin hin jiru. Seenaan Itoophiyaa seenaa gaarii miti. Keessattuu seenaan sabaaf sablammiin wal qabatu seenaa xuraayaa, seenaa hadhaayaatu ture. Seenaa kana haaressinaa qabsoo godhamutu fi warra seenaan kun taa'uu qabaa. Seenaan kun galmee bara baraa keessa jiraatuu qaba warra jedhu walitti bu'aa jira jechuudha. Walitti bu'iinsa kana jechuudha kan balaa uumaa jiru. Haala amma arginutti sochiin as dhiyeenya kana kan dheengadda Walaayittaa keessatti ta'aa jiru. Exactly
waan Oromoo irra gahaa ture bara 2015 16 Oromoo irratti gahaa turetu deemaa jira. Gaafii gaafatanii gaafii gaafachuun mirga. Gaafii san deebisuun dirqama mootummaati. Dirqama isaa bahuu didee humnaan deemuun beekaa isaanii ukkaamsuun qaroo isaanii ajjeesuun baratamaadha jechuudha. Warra Walaayittaatiif haaraa ta'uu qabu. Because Oromoo du'aa jiru argaa waan turaniif jechuudha. Garuu du'a sanii boodatti milkaa'uu akka danda'an abdii qabaatuu qaban warri Walaayittaa. So walumaa galatti maalidha? Lolli keessattuu lolli Abiyyiidhaan Walaayittaa irra amma labsamaa jiru controversial isa ta'e. Faallaa Abiyyiin ofii karaa tokkoon Oromoodhaa ofiin jedha. Yoo narratiivii Oromoo dhugamaan akka beeku taate wanni inni dalagaa jiru wrong ta'uu isaa hubachuu dirra. Kana ammoo akka hubanne qabatamaan argine gosa uummata silaa keessa jira keessaa bahe ofiin jedhu iyyuu waan godhaa jiru ree argamaa mul'ataa jira. Guyyaa guyyatti wanni inni Oromoo godhaa jiru argamaa mul'ataa jira. Kanaaf warri Walaayittaa isarraa gaarii waan eeguu qabu. Wanni isarraa eegu wanni warra Walaayittaa godhuu qabu keessaa tokko dura dhaabachuudha. Mootummaa akkana baay'ee dura dhaabbatan malee kadhachuudhaan wanni irraa argamu hin jiru. Kana qofaa miti. Uummanni Sidaamaa gaafiin isaanii waan dhume miti. Baay'ee hin dhumanne. Gaafii guddaa qaban ammallee gaafii hin deebi'e. Gaafiin federaalizimii jira. Gaafii waa'ee mirga ofiin bulchuu san keessatti gaafiin diinagdee jira. Gaafiin siyaasaa representation jira. Gaafii kanneen hunda Abiyyiin deebisuu hin danda'u. Maaliif deebisuu hin dandeenye? Structurein amma jiru kun kan kana simatu. Gaafii Walaayittaa kan simatu. Gaafii Sidaamaa kan simatu. Gaafii Oromoo kan simatu. Kanaaf waan faallaa ta'e kana irratti dammaquu qaban. Saboonni biraa akkuma gaafa Oromoon duu Walaayittaan cadhisuun, gaafa Walaayittaan duu Oromoon cadhisuun, saboonni biraa cadhisuun hin ta'u. Kana irratti dammaqanii hiddaan ofirraa buqqisuutu furmaata ta'a jechuudha. So, walumaa galatti gaafii ati na gaafatteefi kuni siyaasa Itoophiyaa gara biraatti tarkaanfachiisuu ta'e jechuudha. Wanni amma deemaa jiru kun at least jalqaba agarsiisa jechuudha. Waggaa lama keessatti Abiyyiin uummanni haga irratti dammaqe baruu waan qabu jechuudha. Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammoonni hagam tokko irratti akka dammaqanii jiran, hagam tokko akka sirna kana sirna inni deemuun ajandaa ideoloojii inni deemuun kana fudhachuuf uummanni akka qophii hin taane kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf yoo sila otoo waan of hubataa uf laalaa wayii ta'e sila dafee kan uf laalu. Ammoo waan uf hin laalle waan ta'eef uummanni hin ta'u jechuu ni qaba. Kanatu furmaata san malee hin ta'u. Itoophiyaan amma jirtu hin taatu biyya sanii. Galatoomi dhugaa. Waa hedduu kaaftee qabxiilee ciccimoo kaaftee dhugamaa uummanni kun uummata gurguramaa ture, uummata ajjeefamaa ture, uummanni kibbaa naannoo kibbaa guutumatti uummata baay'ee miidhamaa turanii haa ta'u akkuma atuu jette yeroo naannoo kibbatti mootummaan tokko saba tokko fixu nama uummanni kuwwan cadhisee taa'ee ilaaluuni yeroo Oromiyaan bifa addaatiin dirree jeequmsaa taatee dirree boo'ichaa taatee haati Oromoo guyyaa guyyaadhaan ijoollee isii awwaalataa baatetti ollaan cadhisee ilaaluuni kana fide inni kun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Wanti amma dhagaa jirru baay'ee uummata baay'ee miidhamaa jira naannoo Walaayittaa keessatti akkasuma isaanis iyyataa jiranii Walaayittaan karaa hundaanuyyuu uummata duubatti hambisee mootummaatu duubatti hambisee miidiyaa tokkoon qabanii gama miidiyaatiin illee OMN isaan gargaaraa ture. OMN biyya keessaa erga ugguramee booda sadarkaa itti waanuma isaaniiyyuu sagalee ta'uu itti dhabantu jira. Kanaaf uummanni Oromoo
yookaan sabaaf sablammoonni biyya sanaa ka federaalizimitti amanan ummata Oromootii fi ummata Walaayitaa cinaa dhaabbachuu qaban dhaamsa kiyyaa mee gaafii tokko asirra si gaafadhee dhaamsa qabdu sagantaa guyyaadhaa xumuruun dura mee akkuma argitu amma Oromiyaa keessatti kutaalee hundattuu namni hidhamaa tumamaa ajjeefamaa guyya guyyaanii mirgi sabaaf sablammoota biyyattii sanii sabramutti jira miidhamutti jiranii mee ummanni Oromootis ta'e ummanni Walaayitaa waliin akkamiin mootummaa bilxiginnaa kana afoo dhaabbatee ofirraa buqqisuu qaba jetta. Asumatti aansiitee yaada qabdullee kaayiti guyyaa sagantaa guyyaadhaa haa xumurru. Yaa baay'ee bareeda. Haalli amma keessa jiru keessa akkamitti bahuun danda'amaa kan jedhu I think gaafii bareeda, gaafii wayitawaadha. Uummanni du'aa, hidhamaa, ari'atamaa jiraachuun jiruun ta'u biyyillee biyya ta'uu hin dandeettu. Maaliif akkuma beekamu biyyi hundinuu ummata qabdii, ummannis biyya qabaa. Biyyallee kan jedhu silaa biyya tokko biyya kan godhu haala isiin itti jiraattu, haala ummanni sun itti jiraattu biyya godha. Biyya san biyya tasgabbii nagaa qabdu biyya ta'uu danda'a. Haala amma deemaa jirutti Itoophiyaan biyya otoo hin taane iddoo wayii kan waraana, iddoo lolaa, iddoo gidiraa taateeti mul'ataa jirti. Uummanni biyya san keessaa ammoo iddoo kana iddoo gidiraa kan taane humna qabu hunda, waan qabu beekumsa qabu hunda fayyadamee biyya isaati waan ta'eef biyya san keessatti nageenyi akka jiraatuuf ofii isaatii biyya nagahaan bahee galuu akka danda'uuf waan danda'u cufa godhuu qaba. Kana yeroo jennu ammoo uummanni akka uummatatti waan isaan taane beeka. Waan isaan taane kana akkaataa ittiin silaa waan isaa ta'u kana bira gahuun irratti waliin socho'uu danda'u ture. Fakkeenyaaf warri wal fakkaataa haala biyya san keessatti fedhii wal fakkaataa qaban sadarkaa jaarmaatitti, sadarkaa uummataatitti waliin marachuu ture jedha. Akkamitti rakkoo kana keessaa baana kan jedhu haala aanjeffatu ture jedha. Kana jechuun kiyya haala amma jirutti haalli ittiin mariin sun qophaa'u hin jira jedhee yaadu. Because namni hunduu ari'atamaa jiraataa jira, hidhamaa jira. Almost kutaa kutatti namoota keessaa qaroo ta'an mana hidhatti guuraa jiranii haga sadarkaa manni barumsaa mana hidhaa ta'utti geemeera. Haala kana keessatti yeroon tasgabbiin uummanni itti argatee maratu hin jira jechuudha. Haa ta'uti haala hamaa kana keessattis waa godhuun hin danda'amu. Wanni godhuu danda'amu keessaa tokko mootummaa kanaan hin danda'amu. Kallattiin itti deemaa jirtu kun kallattii kennaan faallaadhaan jechuun numa danda'amu. Kana gochuudhaaf uummanni walii galuu qabu. Walii galee socho'uu qabu. To'atuu danda'uu qabu. Naannoo Walaayittaatti yoo yaadde akka fakkeenyatti yoo sii kaasa warroonni Walaayittaa gurguranii Walaayittaa nyaachisaa jiran kaabineedha. Kaadireedha. Kaadiree isaan keessaa isaan fakkaattee ajandaa biraa geggeessitus isaan fitu jira. Oromoo yoo ilaalle warri amma kaleessaa Lammaa fa'a ariinee jirra jedhu eenyu fa'a akka ta'an warri Jawaariin fa'a
akkas gooneerra kana gooneerraaf jedhu maal akka ta'an beekuun barbaachisa. Murna muraasa kan biyya daasitu ka akkasii kana naamusa silaa baruu qaban naamusatti. Kana yeroo jennu ummanni jarri kunniin ummata olii miti bar. Jarri kunis ummata keessaa baanu bar. Caas jechuun akkuma jaarmaan tokko caasaa ijaaratee caasaa isaatiin socho'u jarri kunis haala ittiin socho'an qabu, ummata qabu, maatii keessa dhalatan qabu. Haala kanaan dhiibbaa walirratti godhanii sochii waliigalaa tokko sochii haala amma jiru kana jijjiiruu danda'u tokko muuvimentii jabaa godhuudhaan mootummaa kanaan hin ta'u jechuudha. Diduudha. Mootummaa abbaa irree furmaanni bara amma haalli amma deemaa jiru bara biyya san keessa mootummaa abbaa irreetti ijaaramuu deemaa bara. Filannoon hin jiru. Mirgi silaa namaan hin kabajamu. Olaantummaan seeraa hin jiru. Seerri akka fedhe laalama warroota hidhamtoota barbaadan mana hin laalanii fi barbaadan akka fedhanii hiikanii fedhan hin hidhanii. Mee kama ture iyyuu haa ta'u wanti gurbaan sun dubbatu wanni Shimallis Abdiisaa dubbatu bar whether we convince it or confuse it we are doing the business jechuusaa jedhee bar. Business godhaa jirra. Wanni nu dalannu siyaasni sakaallaadha jedha. Warra laali siyaasa isaanii dogoggora barsiisan bar. Siyaasa akka waan sakaallaa ta'eetitti siyaasni tonkoliidha warra jedhu bar. Saayinsiin siyaasa akkas hin jedhu. Siyaasni politics is a science. Saayinsiidha malee tonkolii sanii miti. Tonkolii isaan jedhan sanii miti. Siyaasa tonkolii keessaa bahuu akka danda'an uummanni siyaasni tonkolii nurratti raawwatamu hin qabu. Kana booda siyaasa tonkoliitiin du'uu hin qabnu. Duuti nurraa dhaabbachuu qaba. San qofaa miti gadi banii sadarkaa biyyaatitti sin barbaannu jechuu danda'uu qabanii jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo haalli aanjatu jira. Maaliif mootummaan kun kallattii tokko qofatti dhiibameera already. Warri inni harkaa qabu warra nafxanyaa qofa. Warri nafxanyaa kophaa isaatti biyya ta'uu hin danda'u. Biyya san keessatti warri abiyyiidhaan mormaa jiru majooritiidha malee minooritii miti. Majooritiin kun waliigalee gadi bahee hin ta'u jechuu ni danda'utu irra jira. Yoo kana ta'e biyyi sun tarii kallattii kaleessa yaadamee kan gara ce'umsa dimokiraasii sanitti deebi'uu dandeetti. Yoo san hin ta'in ammoo structurally haalli biyya sanii jijjiiramuu danda'a. Yaada jedhuun qaba. Walumaa galatti furmaanni kana kaleessa illee furmaanni mootummaa abbaa irree uummata bira jira. Kaleessa illee uummata bira ture, uummatatu ofirraa fonqolchaa ture. Har'as adeemsa faashistummaa amma deemaa jiru kana kan ofirraa buqqisuu danda'u uummanni waliigalee sochootu irra jira yaada jedhu qaba. Well, baay'ee galatoomii ulfaadhu akka gaariitti ibsitee anillee wanti jedhu yoo jiraate uummanni diduudha. Ba'aan nuuf hin taane hin baannu jechuudha. Ba'aani siif hin taane gateettii kee madeessa, dudda kee madeessa jechuudha. Kana waan ta'eef uummanni Oromoos, uummanni Kibbaas, kan Walaayitaas hundi isaayyuu waliigalee mootummaa kana dinne jechuudha. Si dinne jechuudha. Yoo ummata dide wanti tokkoyyuu deebisuu hin danda'u. Jedheera Mallas. Bakka abaqqaa jedhe. Oromoo hin biyaalee qan abaqqaa jedheera. Diduudha. Diduun immoo furmaata rakkoo kanaa ta'a. Kanumaan sagantaa guyyaa addaa kana goolamnaa ulfaadhu galatoomi tibbeessoo yeroo baay'ee yaada babbareedaa fudhatama qabanii haala yerootiin wal faana deemanii irratti marii adda addaa
yeroo hedduu na waliin godhaa waan turteef galatoomii asumaanii nagayaa sidhamadha. Yeroo gaarii naa qabaadhu ulfaadhu horii bulii deeban isin jedha. Ayyee baay'ee galatoomatis ulfaadhu yeroo biraa na walitti deebinee haasofna ta'a hedduu galatoomta. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun ka hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Mediaan namoota adda addaa dhimma biyya keenyaa jechuun biyya Oromiyaa irratti namoota hedduu bifa gaafiitiin bifa mariitiin akkasumas yaada namoonni qabanii yeroo baay'ee dhiyeessuun beekamaa. Kutaan lammaffaa kan xumuraa kan guyyaa addaa kanumaan raawwate nagayaan nu tura. Gurdumadhee dhayadhoos yoomin galaana cehee yoomin galaana cehee dabaaf jallinna kan kee dabaaf jallinna kan kee yoomin hojii keessee ahi sabbataan hitee garaa harmee dhiigni kee jigee ahi itti baadhee gabbaruus yoomkaanii irra naasikee. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu. Tansaawwan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jala ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Ilma tansaawwan keenya kan duraan aannan baasu jabbis jala ajjeesan kophaasa yaadan daarsu. Elmite chimmise kaa namni raasu dhaabame tikee fadhee raase kaa namni baasu dhaabamaare. Boorataa boree baasu booressaatu kaabame mekkam jettuun agumaa jaallan koo wabii biyyaa kaayyoon kee caphee nafuu qeerrotuu galmaan gaya. Mekkam jettuun agumaa jaallan koo wabii biyyaa kaayyoon kee caphee nafuu qeerrotuu galmaan gaya. Nkola'ee kormi guddaan silaaloowwan qajeelchu kaloofi siisa qabnaa kan silaa jila galchu. Callaan duraa hafee girdii bubbeen dabarse dhaloonni seenaa baruu diina gubee hafarse. Jabbilee gola golaa aadan tishoo hidhaan qayya dhiiratii hidhaan siifuuf wareegaani. Seenaa facaasaa taree waggaa malee arganii sanuu kan jiru argaa kan du'e mee maarraga. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaadoddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara
boorata booree baasu siifuu garaa naara Abshiruu qilqeetumaa jiboo boorata garaa boorata booree baasu siifuu garaa naara Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu Yaabbaa burree shimalaa karra saasa mooyatu